انتهيتي كرتي فيديو نتي ورابدني أسرع نتين كائنا نتي ورابنا فيديو وان قطن كاميرا دو بقول خلاص تنتاخيسن ما لكم هيا ما لسموني نياتشاولون ما لنتنا ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجانا قبتني عشان ما أركفوني سلام تانتي جك اللي سرام برتي بكي سنجرت نت مرتي سنبراغي سنجا تنوني راقاتي جو ناف كلتوما كان نما تاتنيس حتى غرتي نما برام قفا متي غرتي مخا غرتي بيجتين يجيرو رئي بيجتين يجيرو تحري بيجتين يجيرو تلوم بيخين يجيرو بيرا نجيني كيا أكما الدنيا مراو نافاقا كبونجا أرى غرو وان تكان قبل دفع مال قبل دفع تيوخنا عن جتن تاتي بسم الله فتيا ايجو فتيا دافين دفه سيا فتيا اتين توني ifillee mashaqaa gooteen ullee mashaqaa godhu jirta dhiifama nu godhi hafuurullee nu baafachiise dhageesse ankanii sin jiru maaliif nu akkanatti burjaajoonu nu godhuu barbaadda jaarsa kee kana baar kana suma qofaa qabaa miti gabaabdutanii si gaafadhu waan akka kiyyattee kaafarsaatti anillee na qofa osoo hin taane namni biraallee akkanuma rakkataa jira kana ogaan sin jiru baar mataa kee bichaan ni kaa godhatte wannummaan dhalaa fiddee manatti ol guurtee akka jaarsa si duraa fudhatan gootuuf maali takkitti mata qofa naani waraabeessa irratti harree hin fe'atanii jettee jenna Oromoon dhageessee waan isin jedhe san biraan dabre mallee harree deema baadhattee ta'uu jirtaati. Kan ogaa sin jooni beektaa? Harreen deema mi'aa isaan beektu akkaataa isaa. Osoo akka inni akkasii mi'aa osoo hin beektee dugdara baadhattee hin deemtuun gangalattee yoo feete ciiftee akkasitti lafa jiisitee kaatee ilkeen kukkuttee keessaa deemee san nyaatti. Namaaf bakka inni abbaan itti fe'ee naa geessi jeensa hin deemtee hin geessituuf. Ati akkas ta'uu jirta. Dhalaa tana yaa sifirraa manarraa yaada kee tokkollee hin garsiifatin. Waa'ee jaarsa keetiitti naasahin jaarsa kee girtuu duba jabeeffadhu abbaa ijoollee teetii abbaa mana keetii dhageessaa bas ani viidiyoo nagayaa arbii keenya dhageeffachisiin jaa atis dhamaatuma gartee ani nama waa biyya kun sisee nama waa takka hin beektu jechuudha dhamaatu nagaya keetiin jaarsa kee siifeenii ustanii teessanii cufattanii yoo banattan maal rakkoo jira? Dhalaan saahibummaa qabdi. Dhalaan maanta na harkuu jirta. Akka isin golgodhaa jirtu. Siirii walitti godhanii mana hidhaa wal geessanii mataa maali akka hedduu namni wal godhaa jira. Dhageeffadhu. Jaarsummaan kee kunuu booda suuta waatti kannanii maallaqa wayyaatti kannanii yoo si jala saafarsiifatan fuudhanii Ameerikaa fa'aa Suudii fa'aa biyya gurguddoo si jala geeffatanoo oggus teesseetii kophaa ta'e boocha si hojii rakkanne jechuuti. Taphni maanta na si hojii mana kee ta'anii gartee har'aata nagaa deddeebisan kun ni hafa taa'e. Mee hordoftoota kiyya yoo gartee afarsaan ni dogoggora keettan taatellee na waliin dhaggeeffadhamee viidiyoo isiniif fide waan isaan gartee waan isin amma dhalaa wajjin mari'achaa jirtu. Dal matan wajjin marii dhiisii jee dadhabe. Wanti keessa beekatu cinkii keessa baan wala isa maaliif takkanii midhanii bakka isaa wajjin lola keessa baasa dhaqaladu la bar innama baas la nama beeku ta'arra ani amma waan sinjoo bahara akka dhalaa arku fideerraa bantee jechuun miti nagaan waan kattise silaa baararaan gala daraartu galatoomne alhamdulillah jee sillee fudheen nagaan wannu atis wannu taasisee nagaan silaa jaalanaan jiraachuu qabnaa jechuu kiyya mashaarra bahar ati mushkila irraa dhabdee nafticha dhukkuba guddaasa. Garuu silaa yaadde amma durullee fuusifte maali ati ni dadhabdee isa? Ni dadhabdee fuusuu barbaadda? Hayyee fuusisi. Shuf waan isin jechaa jirtu hayyee. Booda amma asirra gabbaatee boocheen mashaqaan ooluu deemti. Akkanuma na waliin dhageeffadha. Nurraa qabsiistee magaalaan guutuu daraartuu ta'e du'aa godhu jira magaalaan guutuu warra rakkachu ture isa siirii dhabamtee kanas magaalaa kana kan siirii dhabamsiiste akkamitti dhabamsiiste
dandeettii qabduun namicha san hiisistee hafuuran fudhachiste bahararraan tana sila alhamdulillah shukrii galfate taa'ee sillee fuudhee anaan sillee akka wal taanu godhee nageenya jiddu buusee nageenya nama silatti namni bira akka wal jibbiniin dhabu. Rabbiin qabbana jiddu buusa. Ana garaatu hin gadda hin taatu jechaa lolitti jiran kunoo har'aan tana rabbiin waliin teessise nabira dhufti rakkoo fi bal'oo hojii jira. Baraan kana dadhabee ana baadillee wal taasise isa achittis nu wal taane garuu silaa jaalalaan nu jiddu deemee bultii nagaa dhokfachuu qabaachuu ture. Haya. Akkas jechuun ati wal taasiftee si jalaa si fi daraartullee lafa dhiisee karaa biraa kutee bara naangallee ammaan viidiyoo ta'e dhageeffatu jira wayi gudii ta'e haya ajaa'iba. Akkana fakkaatu akka fatiyaatti ani fatiyaadha dhuga ani obsa qabaadhus waa hunda danda'attus daraartuun fatiyaa ta'uu hin dandeessu. Daraartuunis kophaa amala si kophaadha. Ani amalli kiyya kophaadha. Bahar bara kaanis fuudhee ture garuu fuudhee walta'uun jidduu walta'iinsaa dabame garuu namni haa fuudhu bakka fuudhasaa garuu namni haariyaa dhufturraa yoo ija baase akkamitti anin tun maalii jaarti isaati dhuga yoo na gaafate aduu fatee adanii naayyawa yoo tolaan ta'e yoo naa ta'e namni sani ta'a teetii hayyame siyuu fuudhee nu gammachiisee ni kaallee si godhatee atillee afura si fudhachisne qalbiin kee kana in irtaale jechuu kiyya. Akkasii hordoftota yemmee narra lillaalina fatii akkam taatellee jiina. Ani amma akka biyyatti akkana fakkaatu aduu baay'oo tolaan na gaafate kunoo daraartullee dhuftee seente yeroo jidduu akka seente akkami daraartu tolansiitu akka turte san walaadda dhaggeeffatu daraartu. Siwa ayye somana baas jettu guyyaa 15 dabalee ni kaa guyyaa sanii sinte daraartu gurbaa kana ni kaa dhaggeeffadhu jeeni. Guyyaa sanii sinte tarmee kan jira nama saasan takka mbonama maali dandetti gala deemuun jirre musasitti fi ani amma amala baariin beeka. Laa amma boruttaani yeroo ballama qabu jiraani wanni amma inni akka haadana dheereessee an kaa haala jibbee isa dhiisu haadana dheeressu jira. Ada hanas ada hanas ni kebagusan insyaallah bas wanni kana wadu Fatmaadha kusati sisan kiyet tunti Fatma de kefat dara kan Fatma wala me jangan dagis duran sije jan sinje duga atis ni majarta bitiyo tana si akati jalla bahari fi gote sanunte gote dofte amata gotu wan oisite teste dofte himatte nu gargar sabar ni natyat dofte wan gudda se nu gargarte egas jalla bahari leksite Siti arullee eegas of keessa deebiin si hayyame Faatuma si dura mana kana dhufte akka si dura mana kana dhufte gaafa bahar adan baafachuu deemusa yeroo san keessatti. Awwan ta'eetii danda'ateeti yaafate yaada keessa ati dhaloonni sin booda ol deemu akkam akka ta'uuf yoo haa namni sin daawwatu kun akkam akka ta'uuf yoo rakkis ta'u wallaahi dhugaa rabbi hayyee namni gisee daa'imni ol deemu shamarree ol deemu dhiirri ol deemu yeroo viidiyoo keessa laale akkam akka jiruuf maal akka hojjetaniif isin waan akkana ellaasumaa roba baasu jiraa'u nuti siif akka jiraa'u ellaan nadhoo sumaatu akka inni gartee nadhoo naggadu sumaa godhu jira naggada nadhoo banteef kalaas galatoom kaameraa dubbatti hojjedhaa nutti waraabinaa viidiyoo kalaas dadhabne mataan dhukkubee wallaahi. Kisah dia macam mana kan aku dia dari. Aja cu. Ganda jala dah kucah. Sini ni. Kan bakal sini. Baat dah kucah ganda sana. Atas gelumma itu turan. Ada gelumma kiya bar dia gelumma kiya. Itu tadi Fatia. Jurah macam tu dia nanti. Kalian cara olbena. Kalian cara nabi itu. Garu Fatuma yang mana kan dia deh. Wah dari itu akan nama ini dia. Kamu alif. Juga. Entah lagi ane nggak kisah aja. Ya deh. Gorse. Dedek. Amma mana kan itu jadi tak ada bisin, boleh mufallah. Ani sama nagian, nagian madu. Ada betul, anak dubbatani asin, mana dubte? Ya, nama dubbatnya saya sudah gemit. Nagian. Ya, ni akan nagian ni. Ada amma isis bagai jatuh sigar sisum mal tiga. Dah itu ya itu godu mo.
Rabshaatti godhuuma. Awwa baar galatoomii gaaboo rabbiitu xiiba siduu beeti nutuu kana qullaa tattaa'uu jira kun waa takka dhabneeti dhageesse nu as facaasi birraa cinaa kaan si gargaarra kajan akkaan sin jedhe geesse si gargaarra dhugaa rabbii si gargaarra as dabarsi nu hiri kootu as nu hiri gamana nu dabarsi dhabnee tattaa'uu jirantu atummaa achitti gartee nama gaarii fi hamaa ta'uu isaanii addaan nurraa baasi gamanas dabarsi ati Fatimaa wajjin jiraadhu Fatiyaan ifii siitii fi walleenuu maaliif akka gartee ati gartee nadhoo tana dila kan akkati fuutuuf si fayyamu jirtu nuufuun galle si gargaara sitti heddummaatanii cinaa garii gamana nuus dabarsi laata suutatti osoo isin hin dhageenye maal jechuudha taan hayyamee fi ati kan si fuudhu akka ati isee heerumtu jaaladhe taan duubaan dhuftee inni tana dhiisee taan gudii ajaa'ibaa maal jechuudha ati gartee baarii maana viidiyoo tiyya tana dhageeffadhuuti nutuu akkana tattaa'u jira kuma cabnee hafnee tattaa'u jirra gamanas dabarsa karaa keenya dhageesse dhabnee nutuu nama nutoo dhabnee barbaannee dhabnee taa'u jirra dhageesse akkana karaa keenya kanas qici sitti heddummaatee jirjarrii fuuldurri kun fuuldura zamana qiyaamaa jira zamana gartee dhalaan gartee jaha torba torbatti dhiira wal geessee taan irraa lafatti haftuu jira jaan beekta zamana qiyaamaati sitti heddummaatanii jiraati siitiif duuba qoon qabna malee gamana nu as qici. Dhaggeeffadhu silaamaan hin jiru hin jira. Maqaan nagadaadha. Ani maqaa kiyyaafadha. Ani waan bakka xiqqeessan natti hin taane bakka isin bakkee jirtu sinii muudii jirtu mana kanaa moota biyya makkafadda garama. Yoo nuti afaatuma wili maqaa baha hangaatti jirtutti himuuti jira. Hanga na dubaatti deemu jirus ni beeka. Garuu waan hin jiru waan nama qofa afaatumaan gaafadha. Dubbiinsi achi kanuma taanaan murtee kiyyaanuu ni murteeffadha. Mana kiyyaa baasuuf haatuma baaseetiin ari'uun hin dadhabne. amma wani na sinne ke gura singan Naa galee isin gees bakkee faatumaan jirtu. as dufte bar maqaan Daraartu. La asirra waa. maqaan si ba wani Maal gurgeen taati? la wanta kon ko dore Hala isaati laal yoo isin dubbii biraa jette mana kan dhufte ni fida dubbii biraa jette waan kun walumaan goon dhaggeeffadhu. Waan kun waan biraa fide dirqama fuunee si qajeelchuu kanas masalaan dubbiin takka hin jirtu. afaan man jette Afaan maan hin jiran hala isaanii haayi maal tateen dhalaan dursee mataa kiyya gubbaa teessee gisee akkas godhachuu akka mire kan jira. Aduu sila akkasii haayi yeroo akkas hin godhanne. Akkasi ani amma ani fayyisaa'uu isaan effektiisu jira. Inni halkanii guyyaa jala bira deemaa bakki dabalaa ni bareefa akkasii. Yoo ta'e yeroo ta'e ni qarta maaliif ganamuu achi dhagee akka lalu ni beeka dhageetiin jira. Dubbatu jedhamu jira malee. Garuu isa jalallee yoo deemtee miti yoo tana qeensi takka akka irraan jiru hin tuqi. La afaan nagyaati miti si hime dhaggeeffadhu jedhamtu ani amma. Akkasii gaa hordoftoota kiyya isinillee mee itti naadhama baaritti jarriitti heddummaatee jira karaa kiyya kanaa saaraaf suu dhageessanii wanni kun gaarii yoo isin akka ta'u taate komentii jala naa barreessaa waan isinitti tolee waan isin dhagaamu akkuma dhagaamu kanatti yoo isin dhagaamte